dhangaalee qabsiisee fi nama nyaachisaa ture. Yeroo miskiina waraabanii natti keessaan natti ergan hedduu garaa kiyya na badee boo'ee gaafa san jechuu ka yeroo duraatiif akka malee gaddee ture hedduu garaa kiyya na badee. Maashaallah. Galatoomi har'a gaafiilee itti aantutti wal duraa duran duraa. Akkana itti gaafiin zakkiin dargaggeessa bareedaadha maallaqa qaba harkistuu qaba egaa waa hunda rabbiin siifannee jira zakkiin jaalalaan qabamee fayyadu. Mateen jaalatti sun tujjaaraa miskiina guddaa xiqqaan jettu gaafa shabaabummaa dardara lafaa haatu irratti jaalalaan qabamtee ni beeyta yoo qabamtee jiraatte jalqaba bara kami ati umrii meeqaa jaalalti si qabda? Dhugaa jaalalaan qabamee ni beeka sigalee maaliif ilma namaati namni nama hin jaalannee fi namni hin jaalatamne namaa miti jette nama namaa dhiisii beeyladaan ni jaalatamti yeroo duraatti sanii eenyatti kaniin jaalalaanis qabamuu danda'ee jaalalaan illee irraa na qaban jechuudha. Tole jaalala san keessatti jalqaba gaafa qabamtu sanii madaan onneen cabxeetii nama san addaan baate moo gaafiileen itti aantu wal duraa duuban zakkiin ammaan tanoo haadha manaa fuudhee jira yoo fuudhee tanuma jalqaba jaalalaan walirraa qabaman san fuudhee moo biraa fuudhee jettii akkamii deebistu deebisaa kana? Ammaa fani nama maatii jaartii gaarii qaalii akkaan jaaladhu ilmaan sadii kaniin irraa horee qaba. Garuu kun akka gaafii keessa duraarratti wal qabsiisee kun deebisaa san si deebisu osoo isii wajjin wal hin jaalatin jaalala waliin bultii fi jaalala keessa waliin hin galin dura nama siin jee kanaa wajjin jaalala wajjin isii duratti dabarsaa ture jechuudha. Namni sanilleen nama Keeniyaa wajji turree. By the way, isii ammas laa jaaladhe kana durallee haadha manaatii yaa wajjin xiqqoorraa xiqqeenyarraa wajji guddannee wal beeynaa jechuu gabaabatti. Yeroo sanitti namu isiinis heerumtee jirtii turte. Midhaanii fi bishaan namaa kanas bikkatti rabbii walitti fiduu fi yoo hanga manga wajji jiraatanis rabbumaa beekaa gatte. Waan yeroo sanitti jaalalleen qabaachuu ture isiin sanillee nama as dhuftee asitti maatii ijaartee jirti. Immoo yoo waan kana diteelii keessa akkasitti ibsee hagarii jaalalarraa waan hofaltanii hagariitis waan isin maraasisu hagariitis waan hedduu as keessatti namni gartee irraa hubachuu danda'a jeetii yaada. Immoo kanaaf amma yoo isin dubbadha kanaan jette yoo taate malee anamma as keessatti kana baaba kanaas dubbachuullee hin barbaadu gaafiidha. Gaafii kana ni deebistaa yoo feetes hin deebistu kana fakkaataa abdii. Galatoon jalqaba irratti haadha manaatiin qaba jettee jirta ijoollee irraa qabda maashaallah. Jalqaba irratti mee haadha manaatii wajjin akkamitti walitti dhufuu dandeessi? Siitu gaafii jaalalaa dhiyeesseef moo ishiitu siif dhiyeesse? Dhugaa dubbachuuf dhalaan beekni hagam feete yoo si jaalatteewu isiin baafattee hin dubbattu dhiirumaa gaafataani. Dhiirumaatu ammaas yoo isiilleen wal qalbistan rafa jarjaree deemee dubbisuu dhiiraa jechuudha. Anumaatutu isii wal baruu fi maaliif duraanis waan already wal beeynuuf akka carraa ta'ee ani hojiidhaaf isteeta irraan deemaa ture. Ani Daalaasiin jiraachuu ture isiin Atlaantaa ana dura dhuftee jirti. Atlaantaa Joorjiyaa jechuudha. Achittiin arkee yeroo sanitti bas isiinis nageenyi rabbi akka isin bira jiraatu abdiin qabaa. Egaa galatoomaa deebisaan isin deebite anumaa isinii godhuu hin danda'u dubartii takka akka afuriitiin qabaa jee salaamu alaikum salaamtuma isin jaa okay galatoom
namoonni tokko tokko warreen qabeenya qaban irra guddaan isaanii faamilii isaaniitii fi jaartiidhaaf ijoollee yeroo hin kennanii qabeenyaaf biizii ta'an jaan zakiin kanarratti yoo faamiliif maatiidhaaf yeroo ni qaba yeroon ati biizinasa irratti dalaga irratti dabarsituu fi maatii keetii wajjin dabarsitu wal siidan jira. Ani dhugaa dubbachuuf nama maatiiti nama akka malee maatii jaalatu nama sa'aan 24 keessaa sa'uma hirriiba akaafnu gartee yoo namni guura fuufee namni gartee yeroo san wayii wal arka namoonni rafa namoota akka nama akhiraati gartee du'ee jira. Sayyeen ta'in sanii achi sa'a 8 tarafuun achi baafannee alatti sa'aataan hunda maatii wajjin nama jiru nama maatii wajjin jiru bareedduu gartee yeroo hunda sagartee bu'aa bahii hin qabne sa'a fadhan mana keessa hojii ta'anii sa'a fadhan rafanii sa'a fadhan kaanii sa'a fadhan gabbahanii yeroo gaarii qilleensa hojii fudhatanii dabarsanii isaanii hojii dabarsa kana dhibbarraa dhibbatti kana duuba hin jiru kana namoonni na beekanillee waan isaatirraa waan isa gammachiisu lama akkasumatti amala keetirraa silaa amala kana rabbiin irraa dhiise jettee hin feene keessaayis lama waan amala keetirraa si tolu lama waan hin feene lama. Amala kiyyarraa immoo amala keetirraa maaltu si tola amala ifumarraa hoo? Bakka ani nama bakka yeroo hunda masgiida dhaqee salaatee ibaadaa godhee salaata fardii eegaan salaatee booda sunnaa salaatee masgiida keessa taa'ee zikrii godhee rabbii kiyyaa wajji haasa'u. Wanni sanirra na gammachiisaa hin jiru baleessa kiyya kan dura. Maashaallah. Maashaallah. Amala keetirraa silaan amala kanaa qabaachuu baaddeettee wanni qabdoo ni jira. Waan hin feene jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hijibuu fi bas namaaf quudha dhabuu riba dhabuu qomatan agartee namni mana daabboo godhee gartee ilma namaatiif gammachuu dhabuu san inumanii sin jaaladhu namni illeen akka akkas ta'ullee hin barbaadu. Maashaallah. Namoota keessaa nama akkamtu si aarsa yeroo agartee nama akkamtu si mufachiisaati. Nama keessaa namni na aarsu nama gartee akkanumatti lafaa ka'ee waan takka osoo hin yaadin waanuma fedhe waanuma bakka hin dubbadha jedhu wanni beeku nama ofaanii baatu kun waan atiif gaarii si fakkaatu nama kaan aarsitu. So waan akkanumatti waanuma fedhe namaas arrabsuus taatuus namaas qeequus tahuu bakka waan afaaniif illee dubbachuu hin tolle nama dubbatu barbaadu. Thank you. Asumaanuu gaafiin zakkiin deeggaraa Arsenaalii yeroo hedduu maaliyaa Arsenaal sirratti agarra. Arsenaal deeggartaa kilaba kubbaa ammayyaa kilabni deeggartan. Akkuma nama dura jetti ani deeggara Arsenaal osoo hin ta'in jeerzii maaliyaa isaaniitiin uffachuu barbaadan. Malee deeggara Arsenaalii miti ani Real Madridiin deeggara. Galatoomii ulfaadhu zakkii keenya gaafiileen itti aantu akkana jetti eeyyeen godhe yookiin immoo lakki goonee jettee deebista yoo waan kana gootee jiraatte godheetta yoo hin godhin immoo lakki hin goonee jetteeti bira kunnaa jechuudha. Okay, gaafii jalqabaa jireenya kee keessatti akkaan rakkattee boochee ni beekta. Ni beektaa? Rakkoodhaaf? Jireenya kee keessatti akkana itti ilaal gaafiin eeyyeen godhe yookiin immoo lakki hin goone qofa jetteeti deebista. Jireenya kan kee keessatti akkaan rakkattee boochee ni beekta. Yoo beekte hin beeka yoo hin beekne lakki hin beeku. Rakkadhee hin boonye hin boonye dhugaa dubbachuuf yeroo immoo jaalalaa fi namni waa sirraa tahee yookaan ilmoon sirraa dhukkubsattee booyuu ni malta. Waan biraatiif rakkoof jee hin booye illee hin booyilleedha. Thank you. Jireenyi sitti hedhaawee maaliifiin jiraadha jettee cinqamtee ni beekta? Lakki. Jaalalaan qabamtee boochee ni beekta? Jaalalaan
Boochuu akkasitti hin bo'ee wajji boo'ee faan hin beeka. Bochiste imimmaan ishii deebi'ee si bochise wajji bochise. Okay. Maallaqa namaaf ergitee namni san maallaqa bakka hin taane itti baasee osoo erguu baadheettee sheenoyitee ni beektu. Ngooneesi durmaanuu waan sanaan waan hin erguu bikka naammaltu bikkaan irratti hin baasa jee yookaan rabbiin irraa jaalatu irratti hin baasa yookaan waan inni namni sanitti na gaafate sanii ilaalaa jechuun yoo fedhe na duubaa waan fedhe yoo godhe san isaaf rabbi qabdi jechuudha. Ilaahin Oromoo ta'uu baadheettee sheenoyitee ni beektu. Sheenawullee hin beekuusi Oromoo ta'uu kiyyaafillee illee hin qabbu. Bagaan ilma Oromoo ta'ee jee ittiin boonaa ittiin illee hin dhaagadhaa. Namni ati harkaa isaan feene garuu maallaqa si gaafatee kannitee fi ni beektu. Hangan qabu san. Osoo hin fedhin zigaalteetuma namni si gaafatee amma zigaalumaaf osoo hin fedhin kannitee ni beektu. Zigaaleen beeku yoo niin kannuu fedheef murteessaa beekin kannaaf. Firri kee osoo maallaqa si gaafatu fira kee diddee nama biraatiif or nama sin beekneef kannitee ni beektu. Hin beeku. Hin beektu. Gaafii jaalalaa nama gaafattee no sirraa hin qeeballu siin jaanii ni beektu. Nama hedduu of course ati sai. No, wanni siin jee no ati osoo bultittiin sehin ati gaafii jaalalaa nama gaafattee namni si didee ni beeka. Gaafii jaalalaa si gaafatanii noolatti jaartiin qaba namaan jettee dhalaan jettee ni beektu. Hedduun hangan qabu sanfaan. Okay. Maallaqa gaafa ijoollee faamilii tante jalaa shawwaddee ni beekta. Neeba waan akkasii. Zariirraa hin qabnu waan akkasii. Barsiistuu tanteetirraa jaalaltii si qabdee ni beekti. Neeba. Okay. Jaalallee saahiba keetii jalaa janajjantee ni beekta gaafa dardarummaa keetiitiin baata. Neeba. Hin beektu. Hin beeku. Okay. Jaaba. Hin beektu mee? Neeba rateeroo. Okay. Galatoo. Namoonni tokko zarkii keenya yeroo hedduu wal bira qaban wanni kun wal faallaa ta'eetis namoonni garuu wal bira qaban irra guddaan namaa jaalalaa caala ja'a. Irra guddaan namaa maallaqaa caala ja'a. Ati mee waan kana lamaanuu wal biratti agarte jaalalas qabeenyas agarte namni keenya yeroo takka takka immoo waan walitti fakkeenyaaf chaalenjii godhaniiti wal bira faa kaayan waa lama. Dubartii akkaan qabeenya qabdu garuu tasin jaalanne jaaniiti fuutamoo dubartii qabeenya hin qabdu ta garuu jaalala qabdu faa fuuta jaaniiti akkasi wal bira kaayan. San jechuun qabeenyaa fi jaalalaatu wal dorgomee jechuudha bakka kanatti. Ati mee bakka kanatti qabeenya moo jaalalaatu caala jetteeti amanta? Lamaanuu agartee jirta waan ta'eef. Jaalalaatu caala. Waaw. Qabeenya jaalalaatu caala. Qabeenya irra jaalalaa caala obboleessa kee. Aboo warri qabeenya maallaqa jettan kunoo dhaggeeffadhaa warri lamaanuu harkee kana jaa. Maaliif kana jechuu dandeessime? Maaliif jaalala caalchiste qabeenya jaalala? Maaliif yoo jettee gaafii bareedduudha. Namni qabeenya ilma namaa fida. Sigale. Jaalala yoo qabaatte immoo jaalalaanii gammachuu fi abdii hortee qabeenya sanuu akka harkattutti deemtaa jechuudha. Kanaaf yoo miyyuu taanaan qabeenya boruu harkattaa, boruu dhabdaasi, jaalala dhugaadhaa yoo qabaatte immoo jaalalaatu caala waanuma. Wanni jaalalaan qixxaa'u hin jiru. Thank you. Galatoo. Bakka tana yoo dandeessan hawaasni bakka tana akka naa waraabdanii fada viidiyoo akka hundi keessanuu yoo xiqqaate namni hedduun akka waraabdanii fada gaafilee nama zakii gaafadhu tana gaafii itti tana egaa waan hawaasa haggumaa achittirraa si gaafanne waan kana hundarraa si gaafanne ani waan zakiin uffaturraa gaafii xiqqisoo isa gaafannaa. Zakiin kopheen isaa firiin afur yoo walitti daamte biyyatti mana jaartii naan jeesaa inni biyya tokko mee sangaa nin gaafadhaa jeetiin gaafilee tiyya keessa gaafilee naqee mee gaafilee tana tartiibaanii si gaafadhaa tartiibumaan naa deebista. Zakii qabattoon danda'e ta'e irra qaalii dooraala meeqa ta'e irraa gad aantu dooraala meeqa?
dhugaa dubbachuuf gaafii keessan osoo hin deebisne duratti ani waan bareedduu uffachuu fi waan qaalii uffachuun ni'imaa rabbii mul'isuu fi gartee mee wanni tunoo kopheen rakishaatii fi qabattoo rakishaatoo dhiiroo mee garaagarummaan isii maalii taqaalii ta'u akkamii kopheen qaaliin karaa haayiwee bareedaa irratti hin deemtamu akkamis comfortable moo kopheen taanis yoo uffatte akkamii yaada jedhu irratti laaluu fi waan kana bitadhee laaluuf waan ta'e garuu gaafii keessa irratti yoon deebi'e ani nama gartee qabeenyummaa fayyaa fi as keessatti dhaadachuu taati nama olaantummaa gartee as keessatti barsiisuu fi wanna jiru. No. Tun gaafii teenya. Tasanii sin laalchisu. Tasanii tun gaafii teenya nuus gaafate nu deebisiidha. Nuufi hawaasaa fi namni hundi baruu feeneeti as bikka sanatti ol fuudhuu fi ol feessuuf yoonni jaamu takka illee hin jiru gaafuma teenyati gaafanne just gaafuma teenya san akka nu deebistu feena. Hawaasnis akka ati nama of ol hin fuunee fi ol hin dhaqqaabbanne akka farratti wanni beekuu qabdan anzakii yeroo inni gargaarsa kan nu isaa poosti godhu arkeetis hin beeku gaafiin tun silaa gaafii achi gad jirtu ganaan gaafadhu ture mucaan kun nama waa poosti illee godhuu miti akka inni of ol hin fuunee fi of hin dadhaanne namuu hawaasni guutuun si beeka akkasitti nu jalaan qabatinii fi just baruma fanumaaf baruu barbaanneeti jalqaba gaafiin jalqabaa qabattuun zakkii irraa gadhaamti rasishaan meeqaa qaaliin meeqaa jetti qabattu irraa eegalla waan ta'eef. Dhugaa dubbachuuf itti qaqqabuuf hedduun miira keessaan galee abdii kiyya ani itti dhaaduuf illee osoo hin taane qabattuun dhugaa dubbachuuf irraa gadii jeeyoonii sittiinee 750 irraa qaaliin ilaa haga kumaa fi 100 adeemtu. Kophees yoo as deebinee dubbannee kopheen nani fadhama karra qaaliyooniin jee ta kumaa fi 650 karra rakishaa 500 kana immoo kana hunda waan maallaqa baasuu fi yarqii facaasuu fi yookaan dhaadachuu barbaadee osoo hin ta'in ilma namaati umriin ati keessa jirtus si murteessiti. Waa bareedduu uffattee waan bareedduu boontee onneechuu barbaadda gartee maaliif ani by the way namni maanuu hogguu waa xiqqoo takka harkatee rabbii waa isa biratti beeku wanni ati irraa hin gammadiin wanni siif hin taane abbaa keetiifis hin taatu yoo ati gartee yeroo keessa jirtu kanatti irraa uffattee irraa nyaattee irraa dhiigee waan bareedaadhaan karaa rabbiitti irratti illee hin baasin wanni ati himattuu jiruu tanaawu wanni irraa gammachuu jettee si'aachisuu hin jiru hin jaa kanumaa wal qabatee ani dhugaa dubbachuuf waan kana ittiillee hin gammaduusi immoo laalumaa fi wanni hunnee waan akkanii akkuma reefu gaafii xiyya keessa si deebisee si haasanitti kophee bareedduunii fi kopheen gartee tarahishaatis haruma tokko irra deemtaanii sanis lafuma irra deejjettaanii garaagarummaan qabdi. Aayaa walirra qabaachuu fi walirra bareedduu yoo taate malee kanumaa fi kanumaan jaa obboleessaan. Thank you. Galatoomii gaafii tana beekaafiin si gaafachuu fedhee gaafiilee nama hedduuti. Namoonni tokko manii fi qabeenyallee hin qabne as gubbaa akkana waan akkana qabna jaaniiti yeroo hedduu akkana jaanii namoonni immoo akkana qabeenya qaban addii kana agartan ogguun gaafii tana dhiyeessuuf akka inni itti of dhursee lubbuun asii galtee so anis beekaafiin gaafii tana gaafadhe galatoomii jennaani sila namoonni tokko an akkana jeetii dubbataa zakkiin nama akkasillee akkan ta'eenii agarree jirra sanii fi hawaasnillee ammaan tana baranii jiranii tole. Gaafiin itti aantu miidhaan nama qabeenya qaburratti gahu kagaruu nama normaala jiraatuma normaalatti usee jiraatu irratti hin geenye ni jira. Miidhaan garuu nama qabeenya qaburratti miidhaan isarra gahu yoo jiraate ammoo nama qabeenya hin qabne irratti hin geenye miidhaan kophaatti nama qabeenya qaburratti gahu amma ni jira fakkeenyaaf kophaatti. Miidhaan ati namni qabeenya qabu akka lamatti hiikama gartee.
miidhamuus ni dandeessa ittiin illee ifeeguu ni dandeessa yoo karaa rabbii irratti fi waan toltuudhaan kan dalagu yoo taate. Saniifuu miidhaan kophaatti irra ni jira jechuudha. Miidhaan ni jiraati. Miidhaan amma fakkeenyaaf yoo ammaati qabeenya qabaattee yookaan namni siif hin gammadu hattuun dhuftee raabsi godhu wanna gootii waa hedduu keessa galuu dandeessi. Janamaa keessa bitaa ufaan namaa seentaa bakka xalaatni fagoo dhiisi keetiyuu siif hin gammadu jechuun gabaabumatti gartee akkuma amma fakkeenya reefu maallaqa reefu asirraa gaafatte tuqeessaniiti maleeni xalaata sitti bitu. Garuu yoo karaa toltuudhaan irratti baastee waan toltuun dalaydee rabbi illeen si eegaa maleekotan isaati illeen si eegaa isaanii gaditti atilleen ife idaa jechuu maallaquma kanaan. Hara lachuutu deebisaan akkana jee yoon deebisee irranaaf dhiyaata jechuun yaada. Thank you. Galatoomii. Daawwattoota keenya jiddumaanuu warreen biyya adda addaa keessanii daawwachaa jirtan hedduu galatoomaa ammallee sagantaan keenya akkuma itti buftetti jirti. Egaa hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu waliin turtanis abdii qabnaa. Inshaallah yeroo muraasaatti nu oofee isin qabnee. Okay. Sheekootii keessaa itti gaafiin mee namoota sadii namoota akkaan dinqisiifatu sheekoota keessaa mee mufan haa isaanii. Warra biyya alaa jiru kana moo warra biyya jiru? Hunda waluma okay warra biyya alaarraa nama lama warra biyya keessa jirurraa nama sadii okay shaniin sii godha. Warra jirurraa jechuun warra du'eera. Warra jirurraa kun jirurraa. Okay, warra biyya jirurraa yoo jenne warra jiranii haduwan illee rabbi rahmataa godhuu fi ulamaalee gurguddoo qabna baay'ee wayii tiyyate rabbiin umrii dheertuu gartee warra jiraniifis rabbi haa hannu haduwaniif illee jannatti firdoosii rabbi isaan haa qananiisu. Akka ammaatti warra jiran keessaa akka hawaasa keessatti beekamuu fi dhimmiidhaan beekamuu fi kanaan yoo wal madaallee jechuun laallee namni akka malee bakka umrii itti keessa jiru kaniin akkaan jaaladhu kaniin akkaan kabaju guutumaa guutuutti ani sheekotaan kiyya gazawee hunda ni jaaladhaan ilmaanuma sheekotanuma islaamaa hundaa wayii sagalee waan hin jijjiiruu hin qabu keessa immoo kan walitti dhiyaatanii fi agartee hogguu hadiisa ta'ee yookaan da'awaa hogguu godhu gartee haasoon isaatiillee namatti tolu kaniin akkaanillee dinqisiifadhu kaniin akkaanillee ulfeessu abbaa keenya baabaa Shiyaamiin Ibrooti dura. Takka. Kan lammaffaadha gartee yoo gartee gaa filuu taatee Shiyaalii Jimmaatillee namaan akka malee dinqisiifadhu. Lama. Sheikh Jamal Aliyyii dargaggeessa coolleedha nama gartee hedduu namatti tolu innis isaan wal qabsiisee yoo silaa naa idaate Sheikh Musaa Swaalaa fa'aa waan qabu isaanis hedduun dinqisiifadha warra akka malee gartee ittiin boonu warroottan biraatillee sheekottan akka Sheikh Salaam Baalee isaas akka malee dinqisiifadha akka malee jaaladha. Obboleessa keenya kadardaraa san ishee ibsaadha. Isallee akka malee jaaladhaani. Guutumaa guututti walii galee jechuun ishee raayyaa abbaa mancaatiis galee ishee Abdurrahmaan. Kana shiidaan isaa ijoollee isaatii wajjin illee habaasu san maqaa isaanii irraanfadhee. Ustaad Najjaash. Ustaad Najjaash. Shee Anas. Guutumaa guututti warroottan maqaa isaanii asirratti yaamni kaniin maqaa isaanii isaan hin beekne immoo sooshaal miidiyaa irratti isaan argu hundaa'u kutaadhaan osoo hin madaallee si galtee jaalalaa fi kabajaan qabaaf jechuu barbaada warra biyyarraa.
Agasii Jaalala keessa. hotel as jirurraa jechuun dura dursoo jechuun namni akkaan jaaladhu akkaan kabajuunis akkaan dinqisiifadhus akka saahibaatti yeroo hunda wajjin yoonanillee kararraa maqee yookaan waan akka gartee abbaa akka obboleessaatti akka saahibaatti akka aalimaatti. By the way, sheekna kuni nama akka North Americaatti illee nama ilmii fi waan hundaanuu gartee fiqii fi waa meeqaan dhugaa dubbanne namni haga ilmii akkasaa qabu jiru sheeka keenya qaalii akkaan kabaju shee Asad Sharifaa umriin haa dheeressu isaan sin jaaha duraa kaniin akkaan jaaladhu sigalee. Allamadaa shee Ali Sufiyaan shabaaba sigaltee umrii rabbi haa dheeressuuni namaan akkaan jaaladhu jechuudha sigalee. Mashaallah. Itti aansee obboleessa keenyaaf keessallee ni jira shee Hamzaa shee Jaabir sigalee namaan akkaan dhugaa dubbachuudhaaf dinqisiifadhu nama hayyuu coollee nama gartee waa'ee teknooloojii wajjiinis wal qabatee yeroo hunda jechuu gartee saba keenya bira kan jiru isaan jaa yootti naa idaatillee sila ilmaan fadha hedduun qaba. Gaafiileen itti aantu hedduu waan jirtuuf gadumatti irraa dhaaba. Galatoomi hunda isaanii rabbi umrii isaanii nuuf haa dheeressu. Hunda isaaniitu. Wanti jalatti Sheekh Anwaar fa'aa jettan akka jirra hunda rabbi umrii haa dheeressu. Galatoomi gaafiin itti aantu mee munshidoota keessaa nama sadii nama akkaan dinqisiifattu. Muufannee jettee malee munshidoota sadii nama ati dinqisiifattu. Takkaffaan Muwaas Muhammad shabaaba sigalee akkanatti geerarsi isaatii fi gartee sagaleen isaa tana gartee